isni jedhe waan ta'eef garuu mata duree tokko qabadhee dhufe. Baqa gaafii waan isinitti himu yaada jechuun maani isa jedhu tokko yeroo kanatti nama sodaachuu yookiin waaqa sodaachuu yookiin immoo waa sammuu ofiitti gaafii fiduu jechuudha. Viidiyoo asirra jiru kana yoo laaltanii viidiyoo kana bukkee kootti nani isiniif hin ka'a. Viidiyoo kana qallaalii boonye dhugaa jechuun baqa normaalii ammam akka geenyu nuti ammam akkan nama yookiin waaqayyoon nama sodaachuun salphaadha garuu waaqayyoon ammam akka sodaanu nutti agarsiisa dhugaa jechuudha. Mucayyoon kun erga sammuu ishii tuqame otoo haadha bira jirtu haadha bira ammoo baddee jechuudha akka tasa ji'a 5 darbee jechuudha. Amma maalirra akka jirtu viidiyoon isinitti agarsiisa. Jechuun difrati akkamii akka ta'e gadi bu'iinsa akkamii akka ta'e eenyummaa namummaa ofirraa ba'uu maal akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kun maraatudha sammuun tuqame garuu namni ishiitti siqee akkana ishii godhe eenyu akka ta'etu naa galuu didana. Dhugaan isiniin jedha. Gidduu kanatti nan kolfisiisinaati yoo maraatuun akka ishii dheerra kana taasisa godhe malee jechuudha. Bargix nama normaalii sammuu qabudha. Yaa ogummaan qabu yaada nama jedhama malee jechuudha. Illiinaa maalitiin namummaa maalitiin gara ishiitti siqee akkana akka ishii godhe dhugaa baay'ee tokkoon gadde. Mana karaachilla yeroon waa'ee biyya keenya haasa'u iddoo kana na qaqqaba Kiristoosin dhugaa waaqan isiniin jedha. Yoonat baqa kadhannaan koo yeroo tokko namni waan fedhe jechuu danda'a. Hanuma dabalatee jechuudha. Yoona saatii kanatti fa'ii bara addaamii cubbuun baay'annaanii nama biyyarraa xaragee biyya lafarraa xaragee Kiristoos nama huumuu isaatti gaabbee naa hommi naambisee hundumaa balleesse bishaan lolaa badiinsatiin jechuudha. Dhugaan isiniin jedha dhugaa jechuudha. Otoo waan akkasii deebisee baqa balleesse wayya. Dhugaa jechuudha. Maaliif seetanii gaariinis kana keessa gaariidha namni jedhu hin jiru. Sammuu sirriin yaada kan jedhu hin jiru bara kana keessa. Silaa yabaasaa Itoophiyaa keessatti ani maal baqa yoona afuura sirrii qunxurameetuma ha'ame wayii jira natti fakkaata. Karaa hundumaanii jechuudha. Dhalli namaa akkoo duratti maal jedhama surumaayyuu waan biraa miti waan biraa dhiisati nama gabaabaa yoo argine nama rigii arrabni dhabe yoo argine tasa kolfine tis kolfin sirrii miti. Cubbuu waaqni cubbuu namatti lakkaa jedhamiti namni keenya duratti abbooliin keenya isaan waaqa sodaatan. Amma garuu kunuunsa kanatu jira. Kokkee nama muruutu jira. Dhiiga dhangalaasutu jira. Kun amma du'a amma ishii kana du'e moo isa akkana godhe kanatu du'e. Yoonat innaa laaltanii yoona gammachuun qabdanii namootan biyyuma keenya isuma keessa jiraannaan yeroo baay'ee sintaniif garuu baqa waan gaafii baay'ee isinitti uuma. Maalinni isin jechisiisa. Innaa ammoo iddoo tokko laaltanii amma biyyoota biraa biyyuma salaxxane biyyuma miidiyaadhaan guddate biyyuma ani qaba sila kanaan kana godhallee jedhu yoo laaltaa wanta akkanaan jiru. Gonkumaa jechuudha. Biyya keenya keessa namni akka feetti nama ajjeesee taa'uun mirgaa namni isa qaburraa akka feetti fudhatee caccabsee ajjeesee kaayee biraa deemuun mirgaa namni nama gaafatu jiru. Inni nama ajjeesu sun hin sodaatu hin sheema'u yoollee seerri gaafachuu baate. Seerri inni biyya lafaa yoo gaafachuu baate garuu Kiristoos bira akka jiru beekanni har'a nu bannee maleedha jechuudha. Kunoo kuni jira. Cubbuu akkamitti amma nama kana dubartii kana jechuun wayii Yesuus gooftaadha. Na maal jechuun barbaade dhugaa waaqaa jechuudha.
maa inni namni inni biyya lafaatti uumame maaliifiif yeroo namni akkasitti cubbuu akkasii hojjetu zimmi jedha waan na jechisiisutu jira. Akka amantii keenyatti amma waaqayyoon akka namatti hin ariifatu jedhama. Yoo ariifachuu baateen kun caalatti waan gaarummaa waaqayyoo balleessu wanta cubbuudhaa gara cubbuutti tarkaanfachiisutuyyuu uumamaa deemaa jechuudha. Kana jechuun uumama baqa. Ina biyya keenya keessa immoo dhugaa waaqa baay'ee tokko na jibbisiisaa nama jechuun baqa. Sibira dhugaa soba dhugaa fakkeessa ምንም ati fizzeettannaa tokko nama biratti dhugaa waaqan isiniin jedha. Atamma dhugaan dubbadhate dhugaa lafa lafte atu situ sobduudha iyyuu situ iyyuu kun maal ishii waa taate jedhu. Baqa normaal soba sammoo igawtu dhugaa fakkaata sirriitti saame irra muraa ምናምን fakkaatu. Baqa dhugaan innamma dhugaan tola jiru sobni dhugaa fakkaate innaa murtaa'u immoo ati namni dhugaan sun maaltu si dhaga'ama ka'eenanis waa'ee biyya lafaa borca si gochisiisa dhugaa waaqan sin jedha. Ka'eenanis baqa akka biyya lafaatti jiraadha sin gochisiisu. Maaliif dhugaa yoo barbaadde dhugaan hin jiru gaarummaa waaqayyo daandii waaqayyo irra jiraadha yoo jiraatte inni hin jiru sodaa waaqayyo yookiin sodaa namaan qabaadha yoo jette ati bichaan ittuu situ sodaa waaqayyo hin qabaan haa ta'u mee ati silaa ati qabaadhu yoo atumtuu moof beettee of to'attee haa ta'u garuu nama biratti ittuu akka cubbuutti galtu si godha jechuudha. Amma dhugaa gaarii sirriitti mul'atu yeroo dhokatu ati baqa waa miti kun sirriidha jetteet bira darbitaare garuu gaarummaan jirta kaleessa. Randuu inni cubbuu hojjetu boo adii guyyaa safaa sirratee biyyatti cubbuu hojjechuu gara hammeenyaatti deemta jechuudha. Tis hin tolli ammeenya badiin sanatti fidee jetta. Harkatti illaatte deebi'amee sirraa murama. Yeroo sanaattis cubbuun borcaanis surmaayi maaltu dhufa inni godhe hunnoo jiraachaa jira jedha namni jechuudha. Inni baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo. Waa'een sanaa biyya Itoophiyaa jedhamu Kiristoosin baay'ee tokko nama salphachiisa ijoollee. Ani gurra kootinii dhiifama naa godhaa biyyaan baatti biyyuma kamuu. Hin dhageenyaan amma gara Falastiinitti abbaan ilmoo dafarii tokko wayii dhagee miidiyaa irratti dhiyaatan arge. Garuu biyya keenya yeroo koronaa ilaalame faashin istaayilii ta'e jechuudha. Baqa biyyoota kamuu keessaa guddatanis xiqqaas ta'e biyya sanan dhagaa ture. Har'a namni nama ajjeesu abbaan manaa sirriitti qalee kukkutee bareechee dhiisee yookiin gola keessatti awwaalee taa'uun faashinii ta'e Itoophiyaa keessa. Garuu biyya biraatti ayidallam biyya kee keessatti biyyi kee namni kee wal ajjeesuu miti ati biyya namaa dhaqxeetu seera malee yoo duute akkam akka ta'e hubadha. Seeratu jira. Keenyaa gin abbaan manaa kalee waggaa 10 wajjin jiraate har'ankit godhee qaleetu fedhu summiitti naqeetu. Fedhu sirriitti akka shunkurtitti kitfoo goggodheet tafa fi harkaa adda adda babbaasee istaayilii tuumee chikaa. Yoo to'atanii argamee mul'ates wanti iddoo seera hin dhaqamee hee jedhamee miidiyaadhaan moqqi jedhe warra miidiyaa hojjetu galiidhaan moqqi jedhe malee abbaa sanaa wanti murtaa'e hin jiru. Haati manaa caaltee kaateen kukkuttee balleessitee achi kaa'uun hin jira. Borsa sana. Kana biti. Belum sodoman. Tokko baalee mu. Bishaan achi jira biti. Qabdaala. Injiri. Baalee mu. Ngaa masa suuqeetii naa kennee. Sii kennee. Ulfi fudhataa laawwan booda dee. Fudhadhu kamaa footi. Qollofeen deemaa fudhadhate. Gurdeema iyyuu kee keessa. Fidi. Brambaa amma qolloftatti. Qolloftatti irraa baasta.
Inna qollofte nu gasiidis. Ati yoo qabde kaa. Anna fudha qaba saduraan akka. Qolfee baaguree. Ati amma maal gochi qolloftaati qulfuun fudhadhu deem. Qollofi qulfi gaanichi. Gaanii qollofi achumarra suuqiitti deem. እና haati mana abbaa mana harka jabina akkamii akka ta'e eessattuu dhaga'een beeku dimee buutiin qaltee kukkuttee ajjeeftee achi keessa. Obboleessu baqa inni hojiira gargaara jedhaniif bira kaan daa'ima lama kokkee kutee sadii kokkee kutee summii laateefiit aarii abbaa manaa aarii haadha manaa jedha. Yoo dubbateeyyummoo murtaa'u anumatu godhee Hari kanaati yoo jedhamu murtootutti murtaa yookiin kanaatutti murtaa hin jedhamu. Namni tokko lama ajjeese jechuudha. Maal jettu yeroo sana? Kana hundumaa kan hin dhaga'anii as ardii isa keenyaa bichaa keessatti hin dhaga'e dhugaa waaqa. Ardii keenya keessaa jechuudha. Gixxin godhee si qabee waa qabaatte ol sitti seenee har'a amma toona ni cufadhee jiru gibbii kooti karra kooti dandeenyaan gubbaadhaan bu'ee dhufee kana guurratee anaasitti tumee yoo ba'ee anu of beekee rigii ebeelu yoon jedhadhe seerrima torbee lama muqi godhee miidiyaa noo isee dhaabe murtoon hin jiru. Biyya akkanaati. Salphina safuu akkanaati jechuudha. An dhugaa waaqa sin jibbisiisa jiru dhugaa waaqa. Biyya laa fuurri namaa to'atuudha kan deemu jira Itoophiyaa keessa jiru. Iddoo biraa bar ilaa buuftee waan kana hodhu jedhee fuudhanitti kennu. Iddoo gattee ol kaaniit naati deebite fuudhanitti kennu. Siyyatooti jirtuu fayyaa kee jaanjessanii sirraa mucuu biyya akkasii. Amma parsantii miliyoona tokkoo fi 20 jenna miti Itoophiyaa nama sam 20 qulqulluu ta'e. Muluunsa hattuu. Muluunsa. Xinnoo toon tureyaanis haariidhaan atuu nan jammaraa jechuudha dhugaan isinii ji'a gisee tokko tokko. Maaliif bakka maalleetti surmaa nam tokkuma an qulqulluu son ta'e maal inni. Atakkanuma qulqullina keetiin immoo cuunfamtaa sitti jechuudha dhugaan isinii jedha. Na baay'ee tokko gaddisiifte mucayyoo baay'ee tokko jechuudhaan dubartuma kana akkamitti namni innumti ishii tuqee akkana ishii godhee eenyuudha baqa. Bayyesus. Anyways, tureen deebi'a kun duraallee sirriitti hojjedheeni. Channel koo haaraa warri taatan seenatti subscribe godha. Share like gochuu hin dagatinaa. Video kun isinii jedha. Bye.